Biyyooma ofiitu du'aa jiruudhaan illee tola. Jireenyi biyya ormaa du'aanis hin tolu, jireenyaanis nama hin gammachiisu jechuudha. Walumaa galatti dhaamsa kana akka waliin sheer gootanii itti fayyadamtan abdii qaba. Maaliif nama hundas fayyaduu baatu namoota akka kiyyaani fayyada jedhetanii waan tilmaameef dubbachuudhaaf dhufee jechuudha. Innis haaluma jireenya biyya ormaatii fi haaluma jireenya mana ormaati jechuudha. Keessattiyyuu biyyoota Arabaa ardii Eeshiyaa keessa dhiiras ta'ii shamaras ta'ii warri jiraannu maaltu akka as deemuu fi maaltu akka nurra ga'u kama wal wajjin beennu rakkoon takka tama hin beennetu tama nurra hin geetti jennee abdannentu nu qunnama jechuudha yeroo baay'ee ijoollee shamarranii fa'a jechuudha. Akkasumas rakkoon kun amma ijoollee shamarranii bira darbeeyyuu gara ijoollee dhiiraallee kan karfataa jira jechuudha. Kanaafiyyuu mee tokko waan ija kiyyaan arge waan ufii kiyyaa argee garaa kiyyaan araase lama immoo waan yeroo ammaa addunyaan keessa jirtu mee yeroo addunyaan dhala namaatiif naasoo dhabde tana nuti fayyaa keenya yookaan lubbuu keenya akkamitti ittisinaa akkamitti naga keenya eegganna naga namaa fi lubbuu namaa ka eegu rabbu garuu nuti yoo sababa ofii ta'uu dandeenya eeyyanni dandeenya maaliif bakka ati lubbuu kee kabaasu rabbii yoo ta'e lubbuu kee kan jiraachisu rabbii yoo ta'e atis rabbii gaditti fayyaa kan ta'eetii fi lubbuu ta'e iddoo gadhee tokkoo fi iddoo rakkoo hamtuu si saaxilu tokko dursitee beekuu qabdaa waan jedhuufi dhaamsa kana qabadhee dhufe jechuudha. Namoonni tokko dhaamsa kiyyaama ni deeggaru tokko hin deeggaru. Waan dubbadhu dhabeetiin kana dubbataan jiru wanti dubbadhu silaa baay'eedha. Waa'ee lammii kiyyaarraasis ta'e yoo fedhe achi bahee gajafuu akka namoota garii ni danda'a. Garuyyuu dhimmi kun lammii koo ijoollee Oromoodhaa dhugaa rabbii. Karaa nuti hin seeneen karaa nuti hin beenneen rakkoo yerootti nu miidhaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma gareelee hunda keessatti ebeluu kana dhabnee mucaa kana mucayyoo kana ni dhabnee rabbiif jecha namni rabbitti amantee sheer godha akkas garuu maddi rakkoo kanaa maal akka ta'e hin beeku lammiin kenna hundi kennaan beennu jechuudha. Ana ta'u waan irraa hubadhe qaba waan irraa bare qaba rakkoon kun karaa kamiin ilmi namaa akkamitti dhabamee barbaadamaara fayyaan kee hoo ati akkamitti yeroo fakkeenya mana yaalaa wal'aanamuuf deemtu ijoolleen biyya arabaa jirru keessumaayyuu irri jireessi waraqaa eenyummaan qabdanii hin qabdan irri baay'een jechuudha. Eenyummaa qabdu atimmaa waraqaa eenyummaa qabduyyuu akkaataa itti wal'aanamtu beekuudha qabda. Karaa kamiin akka deemtee wal'aanamtu beekuudhatu sirra jira jechuudha. Yeroo addunyaan dhala mirga sarbamiinsa dhala namaa jalaa gurra cufattee jirtu kanatti rabbii walii atillee akka uffisituuf yaada kana qabee dhufe jechuudha. Keessumaayyuu mee waa'ee mana yaalaa irraa ni ka'a. Jalqaba jechuudha. Namni tokko yoo dhukkubsate oluma ka'ee mana yaalaa deema jechuudha. Tarii kophaa isaa deema, tarii nama waliin deema jechuudha. Haa ta'u malee obboleeyyan kiyya yeroo addaa kana akkuma argan deemanii mana yaalaa dhaquun namni ati mana yaalaa waliin dhaqxu suni waa beeka moo aluma dhaabatee si eega. Obboleeyyan kiyya waa malee kaasne jechuudha. Baatii torba dura moo baatii 8 dura waa'ee mana yaalaa kana hubadhee jechuudha. Maaliif qaamuma kiyyaan deeme takri rakkoo na fidde jira. Deemeetiin yoo ilaalu haalli an argee haala nama bochisu haala nama gaddisiisu jechuudha. Kanaafiyyuu yerootti dhaamsa kana ni dabarsallee jedhee namni jennee garuu adda waan achi asillee ta'aa jiru kan gurri kiyya dhaga'aaru kan ijji kiyya argaarullee yoo ilaalu kan miidhamaa jiru tokkoffaa lammii kiyyaa sin dhal'isiisu kan miidhamaa jiru obboleettii kiyya obboleessa kiyya jechuudha. Kanaafi yeroo mana yaalaa dhaqxan jechuudha. Nama lama taatanii deemuudha qabdan. Namni ati waliin deemtu sun nama waa beeku, nama qilxeeffinnaa qabu, nama sodaan qabne, dhiiras ta'e shamaras haa ta'u jechuudha. Nama sodaan qabne nama waa beeku, nama dubbachuullee danda'u wajjin deemuudha qabda. Yeroo adda mana yaalaa tokko yeroo dhaqxee jette jechuudha. Ol seensisaniitiin marfeedhaan lubbuu ta'e yookaan qaama kee ajjeesanii ofii wallaalchisanii waan fedha yoo sirra raawwatan ati quba hin qabdu. Maaliif? Abbaan eenyullee jechuudha. Abbaan eenyullee waan fedha yoo sirra raawwate tarii qaama kee keessaa meeshaa baasuu danda'u waan garaagaraa qaama kee irratti raawwachuudha danda'u. Maaliif kana fidee mee yeroo addaa obboleeyyan tiyyaa yeroo addunyaan jechuudha ilma namaa jechuudha akka ittootti gadi ciccirtee affeeltee nyaattu kana yeroo ati kophaa kee taatee mana yaalaa deemtu biyya ormaa keessatti yeroo ati kophaa kee taatee deemtu sanuu sodaata yeroo ati deemtu balaan akkanaa narra hin ga'u jettee yaaddaa hin yaadin rabbi balaa isinirraa haa qabu akka of eegganii malee waan kana isiniif hawwee miti jaaladhee miti kan dubbachaa jiru akka of eeggannoo irraa gootanii jechuudha. Kanaafiyyuu
akka ufeeddan nama lama taatanii yeroo mana yaalaa dhaqxan nama lama ta'aatiin deema. Namni si waliin deemtan sun nama sodaan qabne nama difirinatii qabu nama jechuun waa dubbachuu danda'u nama hundaa miti ka waa dubbatu nama hundaa miti ka ufeennee deemu namni tokko barri bira si geessee ala dhaabata noo ala dhaabatanii waliin keessa seeni obboleettii keetis haa ta'u obboleessa keetis haa ta'u namuma mana yaalaa fiddan sunuyyuu nama waa beektan ta'a duraan dursaa jechuudha. Mana yaalaa tolgalchanii tarii dhibee isii sun kan biyya siin galchisiinee ta'uu danda'a. Sobanii dhibee kana wal dhaanamti jedhanii iddoon taane dabarsanii qaama kee yookaan qaama isii qorichaan ajjeesanii kaleessi keessaa baafachuu danda'u onneesi keessaa baafachuu danda'u. Waan fedhan sirratti hojjechuu jiran nama meeqatu kalee malee deema beektu laata? Nama meeqatu hundi keenya yoo qajeellee deemnu fayyaadhuma fakkaannaa garuu fayyaa keenya kan beeku rabbi qofa. Kanaafiyyuu hadaraa isinii hadaraa dhaamsa kana sheer walii godha keessaayyuu rakkoo akkanaatiin kan miidhamaa jiru dubartoota mana arabaa keessa dalaganiidha shamarran mana arabaa keessa dalaganiidha. Kanaafiyyuu akka ufeeddan namni amma fakkeenyaatti ijoollee tokko mana arabaa keessatti haalli biyyoota arabaatiif haalli manneen arabaa waliin gidduu garaagarummaa guddatu jira. Akkamitti garaagarummaa guddatu jira? Arabni lama takka musliima takka mujliima jechuudha. Dhugaan isinitti himaa kana. Arabni gosa lamatu jira. Takka immoo musliima rabbii ofii sodaattu. Takka immoo mujliima. Musliimuma taatee mujliima jira beekaa. Ilmoon isaa takka yoo mana keessa fayya dhabeettii taate jechuudha. Sarraatanyaa sanirraa qaama isii muree itti hodhuudha barbaada malee maallaqa baasee ilmoo isaa sawwadhaan hin barbaadu. Kun dubbii jiru jechuudha. Arabni hangam gara nyaattoo namaa qabdi gara nyaattoo namaa hin qabne ni beektan. Kanaafiyyuu obboleeyyan fayyaa keessaniif isinumaan isin ufii sababa ta'a rabbii ka isin eegu jechuudha. Rabbuma ka isin tissu. Kanaafiyyuu dhaamsa kana keessee walii gootanii jechuudha. Ammallee arabaa yeroo arabaan walii galtee hin qabne arabni mana keessa yoo walii galtee hin qabne jechuudha. Akka mana yaalaa isin fidan hin jaalatinaa. Maaliif jennaan arabni mana keessatti lubbuu si baasuu seera sodaatte. Mana yaalaa bittee maallaqaan si bittee doktora waan fedhe sirra raawwachiisuu dandeetti. Kanaafiyyuu gara lammii keetii gara fira keetitti biyya jirtu san keessatti fira keetitti waan argite qabdaa eeyyannaa usin ageessu si hima. Lammii keetitti bilbiladhuuti nama kee wajjin deemi. Gaafa kun jechuudha ayyaantu dhugaa keetii gaafa arabaa walii galtee hin qabne jechuudha. Arabni sun akka mana yaalaas geessituuf itti himatiin dhibee keellee obboleettii siya yeroo adhaa obboleessiniyyuu obboleettii naatoo hin qabu. Addunyaa tana tilmaami ilaali ayyaada kana kan fidee fi addunyaa adhaati wal bira tilmaameeti yeroo adhaa tanaa wal bira qabeeti. Kanaafiyyuu fayyaa keessan isinummaa uftisaa fayyaa keessaniif isinummaan yaada fayyaa keessaniif isinummaan sababa ta'a rabbi kan nama tisu immoo rabbi sinaachisuu isiniin jedha. Kanaafiyyuu fakkeenyatti amma dheengadda viidiyoo ijoollee dubaraa wayii gadhiisee jira. Dhiirri lama baadiyyaa baasee jechuudha. Kunis beeka manaa godhaa natti dawwalanii maaliin ati waa'ee abbaa maal haasoftu obboleessa kiyya alaabaan ta'u Oromooti malee taabaa wajjin miti afaan kee walitti qabiitii dhaggeeffadhu nama haasita yeroo tokko ammoo viidiyoo tokko argitanii turtan naf fakkaate viidiyochi sun biyyootuma arabaa keessa beeruuti naf fakkaate ayitiin yoo ilaalu biyya beeruuti naf fakkaate mucattii tokkittii dhiirri lama sadii baadiyyaa baase yeroo xutmaa jaakee hiiki jedheetiin asii kaballaatti cufaa asiin deebisu san jechuudha. Mee kun maali micayyoo san maatima biraa baanii miti karaa irraan qabne beekte manumaa baanii akkitti mana baanii takki mana yaalaa takki suuqa si geessina takki bakka wayii si geessina jedhaniiti. Kanaafiyyuu obboleeyyan tiyya akkuma argitanitti dhiira arabaa tokko mana yaalaa si geessa yoo jedhe faanan deemin keessaayyuu dargaggeessa faanan deemin manatti waan tokko si godhu faamelli isaa sodaate alaan si bahee akka fedhe si godhee inni naashite jedhee deebuu danda'a si ajjeessee qilee si gatee jechuudha. Hin badde jedhee gara siin deebiteen argine jedhee si biraa deebuu danda'a. Kanaafiyyuu olma kaatanii dhiira arabaa faanallee deeminaa. Yoo si dhukkubellee lammii keessanitti obboleettii yookaan fira keessanitti bilbiladha mana yaalaa akkasiin geessani barbaadadha malee yeroo nadhaa obboleessinuu lammii na'aan jiru. Addunyaan mirga dhala namaa jalaa gurra cufattee jirti. Yeroo kanatti ati nafseetee rabbi na eegi jedhi ati ufeegi ati dura dursi fayyaa keetiif itti gaafatamaa ta'e. Kanaafi yaada kana yeroo addaa kana waliin madaalee isinii fiduu danda'e viidiyoon dheengadda argisiin madaa tana natti kaase jechuudha. Kanaafiyyuu oluma kaatanii dhiira arabaa faana hin deeminaa. Oluma kaatanii dhiira arabaa faana hin deeminaa yoo isiniin jedhu yoo mana yaalaa si finna si geessina jedhanillee haguma fedhan fayyaaleeyyii haa ta'ani obboleeyyan tiyya. Ati keessattuu dubartiidha. Ati keessattuu isa raasaa isa halagaa dhiisi kamma ollaa keetu si hawwa ati dubartii waan taateef. Kanaafiyyuu fayyaa tantee ati ufeegii ati uftisii
ammallee ijoolleen Oromoo rabbii keessanii jedha obboleeyyan kiyya rabbii dhiiga Oromummaati jedha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anaa dhufuurra dhuftanii rabbii dhiiga tokko nu godhe ilaalaa. Nama waliin jiraatan waan isaa beekaa. Gaafa lubbuun keessan bahe ka ba'u lammii keessan. Gaafa lubbuun keessan karaan taane wayitti bahe ka cinqamu lammii keessan. Miidiyaan gabaasuu haa ta'u, reeffa kee biyya galchuu haa ta'u, sababuma fedheenii ka cinqamu lammii keeti. Halagaan qanii toltee si waliin jiraatu maal jedha Oromoo yoo mammaatu nageenyi gaafa hundaa galteen gaafa takkaa jedha. Sii galee dursii ufeeti. Eenyuun faana akka jiraattu beeki. Eenyutu ijoolleen keenya tokko tokko namoonni muraasni jechuudha. Kan ijoollee dhiiraa saba keetii gidduu jira. Xiichima isaa kan dheessitu jira. Kuni sirriidhaan miti obboleeyyan tiyya. Lammiin fi hanga fedhellee yoo si miidhe seera Oromoon qabdu isa ufduuba laalee lubbuu tee baasuu sodaata. Seerri Oromoo maalidha? Nama ajjeesuun gumaadha. Sii galee nama ajjeesuun gumaadha. Sinniisu jechuudha si adaba gatii ta'e. Halagaan mee maal abdatee si dhiisa nafsee dante sinniisu. Qanii tolte si wajjin jiraate qanii si wajjin jiraatu sanuu faayidaa sii ta'e osoo hin taane ati faayidaa isaa taate. Sii galee faayidaa si godhateeti malee faayidaa sii ta'eetii miti. Si wajjin jiraachuu isaaf faayidaadha. Hojjetteetti kennitata isaaf faayidaadha. Waa hundaanuu faayidaa sirraa ooleeti malee faayidaa isaaf oolteeti miti. Faayidaa isaaf oolteeti malee faayidaa siif ooleeti miti. Kana jechuun ati uf dagatteetta eenyuunuu akka taate. Namni duraan dursee lammii ofii beekuuf mataa ofii beekuutu isa barbaachisa. Mataa ofii akkamitti beeku? Bakka deemu, bakka jiraatu, eessa akka dhaqu, eessa akka maal akka nyaatu beekuutu isa irra jira. Kanaafiyyuu ati dursiitii uf beeki. Erga uf beekte lammii kee beekuun sin dhibu. Erga ofii yaadde lammii keeti yaaduu sin dhibu. Salphaadha jechuudha. Kanaafi gaafa ati lubbuun kee baate, gaafa ati miidhamtee iddoo takka darbatamte, kan si wajjin miidhamu lammii keeti, kan imimmaan si xururratu lammii keeti. Kanaaf immoo eenyuun faana akka jiraattan, eenyuun wajjin akka deemtan uf beekaa isin jechuu barbaade. Kanuma dhaamsi kiyya waa'ee kanarratti xiyyeeffataa jechuudha. Waa'ee mana yaalaa irratti as deebi'a. Mana yaalaa namoonni hedduun keessan beekanii manni yaalaa biyya ormaa keessatti biyyoota arabaa keessatti maal akka beekanii oluma kaanii mana yaalaa dhiqan. Tokko waraqaa namaatiin dhiqan. Lama immoo manni yaalaa lamatu jira. Mana yaalaa abbaa qabeenyaa yookaan kan dhuunfaatii fi kan mootummaa jechuudha. Yeroo baay'ee waa'een mana yaalaa mootummaa kuni namoota waraqaa